بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغني إسلاما أكسما إلمان أرمو بيا كيسا في بيا على جرتن نجيني كي نكان كبجا في كان جلالا بكا جرتن إتسنا كبو أرى إن شاء الله أمني كي يومن إسلاما رمضان سومي بتتي akkasuma ji'a shawwaalillee soomane kan soomana jiru jira hunduma keenya irraa rabbi haa qeebalu ramadaana keenya soomana keenya rabbi nurraa haa qeebalu siniin jecha rakkoo ummata keenya biyya keessa deemaa jiru yoo laalle rakkoo muhimmii rakkoo jajjabduu rakkoo ajaa'ibaa kana rakkoo ummanni yoo wal dhaga'ee wal hubatee waliin qabsaa'uu qabudha. Rakkoo ummanni amantiidhaan wal qoodee karaa deemu osoo hin ta'in rakkoo ummanni keenya silaa bakka deemetti yoo dhaggeeffatee walirraa hubachuu qabu. Sheekarraa dhaggeeffatee qeesiirraa dhaggeeffatee rakkoon keenya inni guddaani keessumaa sheekolii keenyatti dhaamsadhaan madda. Sheekoliin kan keenya quraanaa fi hadiisa akkasuma fannii garaagaraa haasa'uu qofa osoo hin taane sheekoliin keenya imaanaa isaan irratti isaanitti kennametu jira. Imaamoliin keenya aalimoonni keenya imaanaa isaan irratti jirutu jira. Imaanaa kana nurkaa balleessaa jiru. Imaanaa kana qabuu dadhabanii balleessaa jiru. Sheekoliin keenya imaamaa Sheek Bakrii Saabaloo baatanii jiru. Sheekoliin keenya imaamaa Dr. Muhammad Rashaad baatanii jiru. Abbootiin amantii keenya warra qabsoo jalqabe kana imaanaa isaan itti kennanii darban baatanii jiru. Imaanaa kana galmaan ga'uu dadhabanii imaanaa kana nurkatti ofirkattis burjaajessaa jiru. Dhalootas burjaajessaa jiru. Rabbiin biyyaaf qabsaa'u sabaaf qabsaa'u lafatti dhorke hin jiru. Har'a argitan kunoo sheekoliin keenya aalimni keenya yeroo kabalamu aalimni keenya aalimni guddaan aalimni Afrikaan qabdu yeroo inni kabalamu masaraa walgahii irratti ija ummataa duratti yeroo inni nama intaane nama bisbisii nama ilmii hin beekne nama an aalima jetteen ummata dura deemtu yeroo inni kabalamu ummanni keenya argaa jira. Sheekoliin keenyas argaa jiru. Ummanni islaamaas argaa jira. Ummanni kiristaanaas argaa jira. Sheekoliin keenya ummata keenya nuu kakaasuu qabdu. Ummata keenya akka inni qabsaa'u akka inni roorroo kana ofirraa kaasu nuu kakaasuu qabdu. Akka inni wal dhaga'u akka inni wal faana hiriiree roorroo waggaa 400 ummata keenya hacuucaa jiru. Ummata keenya ajjeesaa jiru. Akka inni ofirraa kaasu khutubaa kanatti haxxabuu qabdu. Daawwaa kanaa gochuu qabdu. Hadiisa ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee qabsoo lubbuu ofii qabsoo diinii ofii qabsoo saba ofii asbaasaa himaa asbaasaa dubbadhaa. Ummanni keenya dhumaa jira. Dhumaatii ummata keenyaa kana baraaruudhaaf ummanni keenya qabsaa'ee roorroo kana ofirraa akka inni deebisu imaanaa isin hirkatti kenname kana amaanaa isin harka jiru kana ummataan ga'a. Ummatatti dabarsaa rabbiin borirraa isin gaafachuuf jira. Akkasuma qeesoliin keenyas qeesoliin Oromoo maqaa Oromootiin jiran yookaas luba qeesii ortodoksii fi akkasuma luboota ortodoksii fi luboota protestaantii isinis amaanaa isinitti kenname qabdu. Waaqni yookiis gooftaan wangeela qofa lallabuu qofa osoo hin ta'in wangeela waa'ee ibiddaaf waa'ee jahannamaa qofa haasa'uu lallabuu kadhaa qofa osoo hin ta'in wangeellis macaafni qulqulluunis waa'ee qabsoo barsiisa. Waa'ee qabsoo kana itti himaa uummata keessanitti uummanni kun akka ofirraa kaasu roorroo kana sabaan jala jirra malee sabaan gabroomne malee amantiidhaan gabroomaan jiru. Namni sabaan gabroome immoo amantiidhaanis gabroome amantii isaas akka fedhetti akka rabbiin isaa ajajetti geggeeffachuu hin danda'u. Qeesoliin amaanaa isinitti kenname qabdu. Amaanaa qees guddinaa tumsaatu isin hirka jira. Luba guddinaa tumsaa isinitti kennate. Amaanaa luba abbaa gammachiisu isin hirka jira. Kanaaf jecha abbootiin amantii ortodoksiis abbootiin amantii protestaantiis biyyaaf qabsaa'u sabaaf qabsaa'u lubbuu ofiitiif qabsaa'u bakka itti macaafni dhorke hin jiru. Bakka itti wangeelli dhorkes hin jiru. Kanaaf jecha nuti ajjeechaa suukanneessaa dheengadda Gondor keessatti geggeeffame sana irratti uummanni balaaleffataa ture. Uummanni balaaleffate kun garuu amantiidhaan osoo waliin qoodiin balaaleffate. Ajjeechaan sun ajjeecha amantii miti, lola amantii miti. Kan lola amantiiti jedhee gara lola amantiitti micciiraa jirutu jira. Mee lola amantiiti. Mee qeesiin tokko lubni kiristaanaa tokko Oromiyaa irraa mee Baahirdaar yookiis Goojjamiin Gondoriin adeemume akka inni nagaadhaan deebi'uu laaltu. Nagaadhaan hin deebi'u. Sababni isaa lola amantii osoo hin ta'in lola sabaati. Faannoon lola sabaa nurratti geggeessaa jirti.
faannoon lola sabaan irratti geggeessaa jirti malee lola amantii miti. Amantiin qabdu faannoon naftanyaanis amantiin qabdu. Uummanni amantii qabu uummata nagaa irratti ajjeechaa hin geggeessu. Lola suukanneessa waan Rabbi jaallatuuf waan Rabbi jibbuuf waan namni jibbu tokko hin hojjetu. Uummanni qoshaashaan, uummanni bisbisiin, uummanni likiskisiin, uummanni waan irraa uumaman hin beekne akka namaatti of hin ilaalle. Nutu akka namaatti isaan ilaalee dadhabennaan nuti nama miti, nuti bineensa, nama nyaanna dhiiga dhuuna, nuti budaadhaa of hin jedhan. Uummanni naftanyaan sun uummata nagaa qabu miti. Uummata kana immoo yoo qabsoofte ofirraa deebifta. Uummata safuu hin beekne, uummata Rabbiin hin sodaanne, uummata nama hin kabajne. Uummata kana yoo likkii itti himteti, yoo likkiidhaan waan isaan sitti dhufaniin ofirraa deebifteti, ofirraa deebisuu dandeessaa, mo'uu dandeessaa, bakka isaan jiranitti deebisuu dandeessu. Kadhaadhaa fi jaarsummaadhaan hin geggeeffamu, hin deebifamu. Sheekoliin keenya, qeessoliin keenya Rabbi rahmata isin haa godhuuti. Uummanni keenya akka qawwee hidhatee, isa qawwee hidhatee lolaa jiru, isa qawwee hidhatee falmachaa jiru bira dhaabbatu. Khutubaa kana gorsa kana akka gootaniin isiniin jedha. Kanaan ala biyyattii sana keessatti lolli amantii ka'e tokko iyyuu hin jiru. Lola amantii miti, lola sabaati. Lola amantii jettanii warri burjaajii keessa jirtan gamaggamaatti yaada. Isiniin jedha inshaallah kaballaa har'a aalimni keenya kabalame kuni agarsiiftuu tokko jechuudha, mallattoo tokko. Sheeyxaantichi muftii jedhan sun maqaa isaan beekuun yeroo aalima keenya fuuldura uummataatti kabalu ammam Oromoon akka tuffatamee jiru, aalimni Oromoo hagam akka tuffatamee jiru addunyaatti mul'isee jechuudha. Garuu nuyyuu bakka sana jirra, amma hin sossoo'in jirra. Nu kaasaan jiru, nu sossoosaan jiru jechuudha. Kun miira keenya tuqaan jiru. Kanaaf jecha inshaallah uummanni keenya akka falmatuuf ga'ee abbootiin amantii qaban olaanaadha. Seenaa durii irraa kaafnee yoo qoranne qabsoo Oromoo kana kan gadi dhaabe abbootii amantiiti. Qabsaa'onni Oromoo, gootonni Oromoo kan maqaan isaanii leellifamaa yoo nagaan kaan aalima Oromooti, kaan immoo luboota yookiis qeessota Oromooti. Kanaaf jecha seenaa qorannee amaanaa isaan nutti kennatan kana galmaan ga'uu qabnaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.